Welcome back to CK Master Class. Today we are continuing our sections. History kutaa 12 African and the colonial experience. Sirna yookaan Afrikaanotaa fi akkasuma sirna kolonii bara 1880 keessaa haga bara 1990 haga bara 1960 keessatti experience ture yookaan haala ture kan ilaaluu deemnu ta'a. An CK Master Classidha. Afaan Oromoo, afaan saba guddaa, afaan gaanfa akka gaanfa Afrikaatti afaan guddaatiin tuutoriyaalii learningii isiniif hojjechuu deemna. Isinin jaaladhaa, isinin kabaja. Well, let us starting our tutorial by history grade 11 unit 2 by introductions. Introduction seensa irraa kan jalqabnu ta'a. In this unit, discuss the main historical development of Africa from 1880s to 1960s. Kan nuti ilaallu boqonnaa lamaan kana keessatti seenaa ijoo yookaan haala seenaa duraan darbe kan Afrikaanota keessatti ta'e bara 1880 keessaa haga bara 1990 yookaan bara 1960 keessatti ilaaluudhaaf kan deemnu ta'a. The period of European colonization is focusing on this unit and involving the lessons such as the process of colonizations, Africa resistant against colonial expansions, colonial administrations, and the colonial state. Konseptiidhaan yeroo ilaallu boqonnaa kana keessatti leessaniidhaan ilaaluudhaaf deemnaa jechuudha. Barri 1880 keessaa haga bara 1960 keessatti yeroon kun yeroo itti Awurooppaanonni Afrikaa irratti xiyyeeffachuudhaan adeemsa seenaa nuti ammoo adeemsa xiyyeeffannoo Afrikaanotaa san kan itti ilaallu adeemsa kolonaayizeeshinii akkaataa ittisa uummanni Afrikaa babal'ifannaa Awurooppaanota dura itti dhaabbatee fi akkaataa bulchiinsa koloniyaalota. By the way, this colonial administration is divided into two. The first is direct administration, the second one is indirect administration. By the way, indirect administration is used by Britain, direct administration is ruled or used by Faransai. Well, sirni adeemsi kuni adeemsa Afrikaanotaa leessaniidhaan boqonnaa kana keessatti seenaa duraan ta'e kan ilaallu adeemsa Afrikaanotaa akkaataa yookaan itti firaa ittisanii fi adeemsa bulchiinsa isaanii daayirektii fi indaayirektii kan jennu. Daayirektii kan jennu namuma ispeeshaalii Biriteen kan fayyadamte biyyoota Awurooppaa sabaan adda qooduudhaan saba xiqqaa aangoo irra kaa'uudhaan daayirektii namoota lammummaa Biriteen ta'an bulchuudhaan. But indaayirektii jechuun ammoo nama saba san keessaa fuunee bakka buusuu. Fakkeenyaaf daayirektii kan fayyadamte Faransaay, indaayirektiin ammoo Biriteen akkasii qabatanii. In the colonial state haala kolonii sanii kan ilaallu ta'a jechuudha. Learning out come, but by the way, any kind of student must be understanding or taking these concepts into his accounts or her accounts. First important concept is what? Learning outcome jechuun karaa biraatiin bu'aa ergaa boqonnaa kana fixee ilaaltu jechuudha. By the end of this unit, xumura boqonnaa kana irratti you will be able to getting or you will able to taking these four important concepts. The first important concept is analyzing the major issue in the history of colonial Africa. Rakkoo guddaa Afrikaanota keessatti yookaan dhimma ijoo katee seenaa Afrikaanota especially gaafa koloniisan maali kan jedhu ilaalla. And the second important concept is they appreciate the resistance of African people against colonialism. Akkaataa uummanni Afrikaa babal'ifannaa koloniisan ifirraa ittisaa ture karaa isaan fayyadaman. For example, there are two main important ways. The first one is Maji Maji. The second one is Mau Mau. This is the kind of resistance. Fakkeenyaaf akkaataan uummanni Afrikaa ifirraa ittisaa ture karaa lama gurguddaadhaan fakkeenyaaf ilaaluu dandeenya. Inni biraa Mau Mauudha. Mau Mauun uummanni Keeniyaa yeroo Biriteen Keeniyaa qabachuuf deemtutti Mau Mau jechuudhaan sagalee osoo hin taane Mau Mau jechuun afaan Kiswaahiliiti hiikaa mataa isaa danda'e qaba. Maaji Maaji jechuun Tanzaaniyaa keessatti yookaan Taangaanikaa biyya jaamtuu keessatti gaafa Jarman Taangaanikaa jechuun biyya amma Taanzaaniyaa jaamtuu kana keessatti kolonii Jarman turte. Gaafa san akkaataa uummanni gootummaa uummanni Afrikaa ittiin ifirraa ittisaa ture. Maaji Maaji jechuun bishaan jechuudha. By the way, this Maaji Maaji revolution is led by Bushiri Ibn Salim. Warraaqsa uummata Taangaanikaa kolonii ifirraa ittiin ittisaa turan kan Maaji Maaji jedhamu kana namni ittisaa ture, namni akka hoggansatti irra ture nama Bushiri Ibn Salim jedhamu.
yeroo uummanni Jarmanii xiyyiitii isinitti dhukaase xiyyiitiin bishaan mootaatii deemaa jechuun akka abbaa amantiittis nama raagaa ture jechuudha. By the end of in these lessons, there are three main important lessons. The era of legitimate trade in the colonial empires, bara daldala legitimate yookaan seerawaa fi or adeemsa colonial empire kan jedhu ilaalla. And the second lesson is Africa resistance against colonialism. Akkaataa uummanni Afrikaa ittiin babal'ifannaa koloniyaalizimii irratti ilaalla. Colonial administration in the colonial state. Colonial administration akkaataa bulchiinsa koloniitii fi biyyoota yookaan ammoo biyyoota sirni kolonii sanii Afrikaa keessatti bulaa turan kan ilaallu ta'a. The major important keywords and the concepts are the first one is colonialism. We are going to be discussing the important concept of colonialism. Legitimate, what does it mean legitimate? And the indirect rule. Indirect rule jechuun akkamitti namni tokko indirect rule bulcha. Direct rule yoo akkamitti buluu danda'amu kan jennu ilaallaa jechuudha. Then the process of colonization. Adeemsa colonization akkamitti qajeeluu ni ilaalla. And the trade ideology. Sirna filosoofii daldalaa akkasuma ittisa yookaan resistance kan jedhu ilaaluu deemna. Nu wajjin turtii taasisan isin jira. Ansiikee master classidha. Economics kutaa 10 akkuma isin hojjetaa turre kan kutaa 12 ni hojjennu isin jira. 2.1 The era of legitimate trade. The era of legitimate trade and the colonial empire. Bara legitimate trade yookaan ammoo adeemsa colonial empire ture jechuudha. Incompetences. Competence jechuun dandeettii argattu mata duree kana jala. By the end of this unit you will be able to understanding the first one explaining the essence of legitimate trade. Tokkoffaratti barbaachisummaa daldala seeraan ilaalla. Lammaffaa discuss the infrastructure and ideology of new imperialism. Infrastructure jechuun akkaataa qabeenya yookaan ammoo ijaarsa adda addaa kan uummanni kolonii jaalee fi akkasuma ilaalcha siyaasaa new imperialism karaa ittiin biyya takka qabataa turan ni ilaalla jechuudha. Describing the motive behind the European partitions of Africa. Karaa akkasuma sababoota duuba jiran yookaan ammoo akka motivationatti yookaan akka sababa biyyoonni Awurooppaa biyyoota Afrikaa addaan hiratuuf deeman maali kan jedhu ni ilaalla. Denouncing the motive for European power. Denounce jechuun sababni biyyoonni Afrikaa ittiin motivationii yookaan biyyoonni Awurooppaa fedha biyyoota Awurooppaa kan itti didan maali kan jedhu ni jira. Akkasuma brainstorming question why did European want to be colonized? Maaliif biyyoonni Awurooppaa yookaan biyyoonni Awurooppaa maaliif Afrikaa colonize godhuu barbaadan sababa ni ilaalla. How could be the European colonizer manager to easily defeat African peoples? Akkamitti uummanni Awurooppaa salphatti uummata Afrikaa defeat godhu and establishing colonial state. Akkamitti sirna kolonii biyyoota Afrikaa kana keessatti babal'ise kan jedhu akka armaan gadi ilaalla. Ansiikee master classidha. Turtii gaariin isin jira. The birth and the expansions of trade legitimate. Dhalachuu fi babal'ifannaa yookaan babal'ina daldala seerawaa Afrikaa keessatti maqaa kan inni ilaallaa jechuudha. The transatlantic slave trade referred to illegitimate trade. Daldalli garba kanneen garboota daldalaa turan Atlantic trade yookaan Atlantic Ocean irraa garba Atlantic irraa kan biyyoota Ameerikaa kibbaatii fi Ameerikaa kaabatti garboota daldalaa turan sun akka illegitimate daldala seeraan ala akka ta'etti ilaalamaa jechuudha. Because of slaving kun gabra jechuun ilma namaati. Ilma namaa daldaluun akka boodarra erga realize godhanii booda biyyoonni Awurooppaa akka daldala seeraan alaa ta'etti ilaalaa turan jechuudha. Because it is commodity where humans meeshaan daldalamu sun dhala namaati or slave rather than the other good. Meeshaa biraa osoo hin ta'in daldala nama garba daldalaa turan jechuudha. After the end of the transatlantic slave trade and the success of abolitionist campaign, the former trade in humans or African slave could not continue. Erga yookaan Atlantic slave trade dhumee booda yookaan ammoo daldala kana erga abolish or forbid godhanii yookaan dhoowwanii biyyoonni Awurooppaa American Civil War illee waa'ee kanarratti sirriitti ibsinee jirra. Erga san booda san duras biyyoonni Awurooppaa kan isaan dhaabanii san booda namoonni duraan
dhala namaa akkasuma Afrikaan slavery daldalaa turan sun itti fufuu hin dandeenye jechuudha. Then for 3 centuries, jaarraa sadiif the illegitimate trade in humans had dominated the commercial activity in the Western African coastal area. Biyyoota yookaan biyyoota dhiha Afrikaa especially naannoo garba Atlaantikii kan dhiha Afrikaa daangessu san jaarraa sadiif waltaansee 3 century means by the way 300 years, 300 years waggoota 300 daldala kanarra daldalli kun biyyoota dhiha Afrikaa keessattuu naannoo Atlaantik Oceanii san biyyoota garba Atlaantikii daangessan san daldala keessaa caalee argame jechuudha. Okay. After the Industrial Revolution, warraaqsa industirii booda the European colonial power, particularly British, took measures that first weakened and gradually abolished not only the transatlantic slave trade but also the slave trade in general. Erga yookaan warraaqsa industiriitiin booda biyyoonni Awurooppaa haa kolonii irratti aangoo qabasuun keessattuu ammoo biyyi British tarkaanfii cimaa fudhachuudhaan jalqaba sirna daldala garbaa kana laaffisuudhaan san booda dhawaatan dhoowwite jechuudha, aboolish goote jechuudha. Akka hin gurguramne yookaan dhalli namaa Atlantic slave trade irraa akka hin gurguramne Atlantic slave trade kana qofa osoo hin taane but also itti dabalee daldala garbaa akka waliigalatti addunyaa guutuurraa akka sirriin kan akka dhaabbatu dhiibbaa guddaa uumte jechuudha biyyi Britain jechuudha. The European introduced the new trade in Western Africa which they called the legitimate trade. Erga illegitimate trade yookaan ammoo daldala seeraan alaa seerawaa hin taane kan dhala namaa gurguruudhaan bishaanirraa bakka biyya biraa geessanii keessattuu biyyoota Afrikaa dhiharraa karaa biyya akka Ameerikaa, Awurooppaa biyyoota adda addaatti godaansaa turan san erga dhaabanii booda biyyoonni Awurooppaa daldala haaraa karaa dhiha Afrikaatti fidanii jechuudha. Daldalli haaroon dhufu kun legitimate trade jedhama jechuudha. Daldala seerawaa ammallee daldala sun nima jiraatu. Which the principal commodity were not more than human beings or African slaves. Meeshaan bitamtu gurguramtu sun dhala namaa yookaan gabroota Afrikaa kan duraanii sanii miti jechuudha. Meeshaa wayitii yookaan raw maateriyaal adda addaa meeshaa warqiin irraa tolfamtu meeshaa faaya adda addaa tolchuuf nu fayyadu albuuda adda addaa faadha malee dhala namaa miti jechuudha. Well, during the first half of 19th century, the new Western African commodity replaced the slave as merchandising to exporting the abroad. Jalqaba walakkaa jaarraa 19ffaa meeshaadhaan dhalli namaa meeshaadhaan bakka bu'uudhaan kan gurguramaa ture dhalli namaa dhaabbatee meeshaan komodiitiin bakka bu'e jechuudha. Daldala haarawaa legitimate trade irratti jechuudha. Then biyyoota Afrikaa dhiharraa akkasuma biyyoota addunyaa hundarraa yeroo ammallee export ta'aa kan jiru. This commodity for export including meeshaaleen kunneen export ta'aa turan like gum, ground nuts jechuun lawuzii jechuudha, palmi, gumii fi albuuda adda addaa in the middle of adda addaa export ta'aa turan jechuudha. Karaa biyyoota alatti ergamaa turan jechuudha. By the middle of 19th century walakkaa jaarraa 19ffaa palm oil became Western African major export item. Palm oil jechuun zayita yookaan ammoo zayitiin kan gosa adda addaatu jira kan fakkeenyaaf kan maal jedhama muka tokko jira biyyoota Afrikaa dhiyaa keessatti argama. Isiniif hin ga'a chaanaala kiyyarra isiniif hin ga'a ilaalee isiniif hin ga'a. Isa guddaa ture jechuudha. The legitimate trade that replaced the illegitimate trade. Daldalli seerawaan daldala seerawaa hin taane bakka bu'e jechuudha. Did not however economically prosper the Western African state. Daldalli haaroon legitimate trade jedhamu kun dhufullee biyyoota Afrikaa diinagdeen guddisuu hin dandeenye. Ammas kan guddataa jiru biyyoota dhihaati jechuudha. Biyyoota Awurooppaa fa'aadha jechuudha. It rather than benefited most African rulers and the wealthy merchants. Kan inni fayyade biyyoota Afrikaa keessaa hooggantoota biyyoota Afrikaatii fi akkasuma abbootii qabeenyaa warreen waa daldalan kan biyyoota Afrikaa bu'aa qabeessa isaan taasisee jira. The new legitimate trade could not bring significant improvement to the majority of the Western Africans. Daldalli haaroon yookaan daldalli seerawaan kun jijjiirama guddaa yookaan jijjiirama bu'a qabeessa ta'e biyyoota dhiha Afrikaatti fiduu hin dandeenye jechuudha.
Indeed dhugumatti the living condition of the people could not improve. Haalli jireenya hawaasaa jijjiiramuu hin dandeenye because maaliif yoo ta'an daldala kanarraa kan fayyadamaa jiru hooggantoota biyyoota Afrikaa akkasuma daldaltoota warreen meershaantii ta'anii fi garuu ammoo qonnaan bultoonni warreen meeshaa kana dhiyeessan dafqaan bultoonni meeshaa kanarraa fayyadamuu hin dandeenye. Keessattuu biyyoonni Awurooppaallee sirriitti irraa prosperous ta'anii jiran jechuudha. The goods imported from Europe which were clothes meeshaan adda addaa kan biyyoota Awurooppaa irraa dhuftu ammoo kanneen akka uffata kanneen akka clothes uffata alkoolii yookaan ammoo maxaxxana agar kajaan kana yookaan ammoo wantoota dhugamu kan akka biiraa waayinii wantoota dhugamu kana adda addaa kana firearms qawwee meeshaa qonnaa jechuudha. Kanneen kana fakkaatantu achirraa dhufa. Could not contributing the development of African native economies. Kun wantoonni achi dhufan kun sirna diinagdee uummata Afrikaa develop gochuu hin dandeenye. Growth or prosperous gochuu hin dandeenye. Gabbisuu yookaan namni uummanni Afrikaa irraa fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Well, the imported European clothes through the weakened the development African indigenous craft industry. Biyyoonni Awurooppaa kana importii gochuudhaan yookaan uffata kana erga ekspoortii godhanii booda diinagdee uummata Afrikaa erga biyyoota Awurooppaa irraa importii godhanii karaa keessatti erga galchanii uummanni Afrikaanotaa garuu craft industry uffata harkaan hodhu uummata Afrikaanotaa san aadaa uummata Afrikaanotaa san kan indigenous ta'an guddina san maal godhee weakness laaffise jechuudha. Akka uummanni Afrikaa industirii mataa isaanii dhaabbanneef kan nu godhe jalqabumarraa gaafa daldalli seerawaan eegalu huccuu meeshaalee finished product achirraa nu as ergama. Nuti ammoo meeshaalee raw materiaalii isaan argineet ifi ammoo finished product fayyadamaa turre. Kun aadaa kalaqa craft industry keenyaa haalaan laaffise jechuudha. African peoples were attracted by imported European goods. Uummanni Afrikaa meeshaalee biyyoota Awurooppaa irraa importi ta'uu kanaan haalaan hawwatamee jechuudha. The imported firearms too had negative impact. Kanneen keessa kan meeshaa waraanaa biyya alaatii galu negative impactii qabaachuu danda'e jira jechuudha. Uummata Afrikaa irratti negative guddaa qabaatee jechuudha. They only undermined the indigenous Africa weapons. Kun maal godhe meeshaalee waraanaa kan uummanni Afrikaa keessa isatti fayyadamee kanneen akka eeboo gaachana kanneen kana fakkaatan undermine godhe jechuudha. Because xiyyiitiidha achi ukkatee si dhoyti osoo itti bira hin geenye kun garuu sibiila achirraa darbattee osoo hin dhoyne kun sibirasidha. So kanaan meeshaalee indigenous Afrikaanii kan ittiin ifirraa qolaa turan sun haalaan salphisee jechuudha. But also enabled that African rulers to get military might be to plunder their own peoples. Uummanni Afrikaa meeshaa kana achi erga argatanii booda uummatuma isaanii ittiin fitaa turan jechuudha. In fact, dhugumatti the imported firearms were not modern in the true sense of the term and could not enabling African rulers to protect themselves and their people from colonial powers. Meeshaaleen achi haa galchanii malee uummanni Afrikaa yookaan hooggantoonni meeshaa alaa galchan kun dhugumatti uummata Afrikaa uummanni yookaan hooggantoonni Afrikaa mataa isaaniitii fi akkasuma uummata isaanii sirna kolonii irraa eeguu hin dandeenye jechuudha. Haala modernii miti jechuudha. Yookaan uummanni yookaan jarri fi meeshaa ammayyaa qabatee kan isaanirra kan isaanii isa ammayyaa keenyarra ammayyaadha garuu kan keenya kwaalitiidhaan keenya gadi uummata hooggantoota Afrikaatti gurguraa turan waan ta'eef uummata isaaniitii fi isaan kaanis eeguu hin dandeenye jechuudha. Then san booda the European merchants were who were equipped with more sophisticated weapons. Meeshaalee jajjabaa warreen hidhatan uummata kolonii san eeguu hin dandeenye jechuudha. The European merchants who were involved in legitimate trade in Western Africa had succeeded controlling not only exporting trade but also internal trade in Western Africa as well. Daldaltoonni biyyoota Awurooppaa isaan daldala seerawaa biyyoota dhihaa Afrikaa keessatti daldalaa turan sun haalaan milkaa'anii turanii jiran jechuudha.
daldala meeshaa ekspoortii qofa gochuu osoo hin taane daldala keessoo biyyoota Afrikaatu uummata adiitu kontirool godhaa ture jechuudha. Even biyyoota dhiha Afrikaa illee jira kitaabni keenya jechuudha. The European traders maximizing their profit as they served the intermediaries between African merchants and the European trade. Biyyoonni Awurooppaa daldaltoonni biyyoota Awurooppaa bu'aa guddaa kan isaan itti argataa turan akka dallala yookaan biyyoota daldaltoota Afrikaa fi biyyoota Awurooppaa yookaan European tradersii fi African merchantii jidduu daldaltoota biyyoota Afrikaatii fi biyyoota Awurooppaa jidduutti deemuudhaan akka intermediaries itti fayyadamanii yookaan akka intermediate jechuun by the way akka dallaalaa jechuudha. Fayyadamanii jidduu ta'anii fayyadamaa turan. This increased the commercial competition between European merchants. Kun yookaan daldala irratti wal morkii Awurooppaa merchantii ni dabale jechuudha. Led to European competitions. Daldaltoota biyyoota Awurooppaatu waamuma Afrikaa kanarratti haala waliin dorgomatu, which eventually culminated the scrambles for Africa in 1817s and 1880s to control source of raw material. Kun dhawaatan maal ta'e eventually culminated jechuun qaqqabbanaa yookaan ammoo itti fufee haga Afrikaa hirachuudhaan raw materialii fi magaalota biyyoota Afrikaa to'achuudhaaf scramble for Africa jechuudhaan itti kaanii jechuudha. Discuss the group impact in legitimate trade in Africa. Can we blaming the only European colonizers for the problem created in Western Africa? Activity kana ilalan isin jira. Infrastructure and ideological new imperialism kan jedhu video itti aanu kan ilaallu ta'a. Channel keenya subscribe gochuun nu gargaaran isin jira.